Rakkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaddaa isin dhageessisa. Qabsooftuun mirga namaa artisti Halloo Daawwee bara 2016 ji'a lammaffaa guyyaa 3tti du'aan addunyaa kanarraa boqotteen. Maqaa Biiftuu Faawundeeshiniin firoottanii fi ilmaan Oromoo hundaafuu jajjabina haa kennu, isiidhaaf Rabbi haa araaramu jedha. Artisti Halloo Daawwee dirree bahaatti dhalatte. Nama uummata Oromoo uf beeksisuudhaaf halkanii guyyaa otoo hin rafin bara cunqursaan afaanii, cunqursaan aadaa, cunqursaan seenaa, cunqursaan lafa, cunqursaan biyyaa fi biyyee jirutti nama saba isiitiif jiraachuun afaan Oromoo du'e kaasee fi aadaa Oromoo kufe kaasee fi seenaa Oromoo dagatame yaadachiisee saba kana saba Oromoodhaa eenyummaa isaa barsiisedha. Artisti Halloo Daawween artistii qofa osoo hin taane falmattuu mirga namoomaati. Wanti Halloon Daawwee Oromoof hin tahin tokkollee hin jiru. Seenaan bara baraan isii haa yaadatu jenna. Gootittii fi artistiin Oromoo Halloo Daawween nama umrii dheeraa biyya lafaa kanarra jiraattedha. Hanga jiraatte guutuu saba isiitiif kan jiraatte gootittiin Oromoo guyyaa har'aa jechuun bara 2016 ji'a lama guyyaa 3tti galgala kana du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Rabbiin warra jannataa isii haa taasisu jenna. Artisti Halloo Daawwee ji'a lamaan dura magaalaa Adaamaa dhaqee mana isiitti dubbise. Abduu Huseenii fi Aduu Rashid Muummee waliin taane artistii keenya jaallatamaa Sooressaa Gadaa waliin taane innaa dhaqeen dubbisee ziyaareen ofitti qabee mataa ishii dhungadhe harka ishii dhungadhu miira keessa galee cal'isee jennaan gurbaa jabaadhu maal taateerta mee laal haati keenaan jette harka ishii kan ol qabdee kanatti. Haati kee ishii dur diinaaf hin jilbiiffatin har'a dhibeen jilbiiffachiifte akkanatti nyaatamte harka namaatti kufte kunoo haati kee akkana jirti har'aan tana. Oromoo dur waan kamuu gootuu farra kaateellee simachuu hin dandeenye jechuun qalbii namoota na wajjin dhaqeetti yallee cabsite. Har'aan tana kaleessa warra biyyaate har'a warra biyyee taateerti. Araarri Rabbii isii haa dhaqqabu. Egaa ilmaan Oromoo dabareedhaan deemaa jira. Warri gatii saba kanaa beekuu fi saba kanaaf aarsaa laataa ture dabareen deemee jira. Deemsi aadaadha waan hafan qabne. Immortal is only Allah. Kan hin duune Rabbiin qofa waan ta'eef dhalli namaa inuma deema. Ajaa'iba garuu duuti gootaaf gootittii duuti beekaadha cidha fakkaata. Guyyaa kaleessa Doktora Alamaa galma dhugaa dhaddacha araaraa gaaddisa biyya Haji Abdurrahman Fatanaa biyya duniyaa kanarraa godaanan. Har'a ammoo haati Oromoo Oromiyaa falmattuun mirga namoomaa gootittiin Oromoo artisti Halloo Daawwee ganda duniyaa kanarraa godaantee jirti. Namoonni godaana garuu otoo addunyaa kanarratti Rabbiin kan ija arraba harka miila sammuu nuu kenneefi gahee mataa keenyaa waliin nu kenne. Jarri kun warra sabaaf dhalatee sabaaf jiraatee sabaaf du'e bu'aa guddaa buusan firiin isaaniitu hammanan jedhamu. Warra otoo jiru seenaa isaanii dhaloonni dubbise. Warra osoo jiran jiruudhaan gocha fakkeenya dhalootaaf ta'u gurguddaa hojjetan warra beektota hedduu biqilche warra gootota hedduu biqilche. Atii fi anhoo maayin seenaan nuti dabarsinu gaa ibalu jabaa ibalu laafaa marroon akkasi abiyyi akkana jawaar akkasi ibalu akkana hanga yoom gahee namaa himta nuhoo gahee mataa keenyaa hin qabnu. Bar dirqama Rabbiin jawaaritti kennee fi dirqamni sitti kennellee tokko. Daabboo ati dachii Oromiyaa irraa argattee nyaattu kana illee daabboo sana nyaatee jiraata bara. Harmee kee biyya kee isii daabboo kana siilaatti fatoo maal gochuu jirta? Qooda mataa keenya osoo baane hanga badaa sunsuma sadan walakkaa teenne warra waa hojjetutti koomantii laannu otoo waa hojjanne nama wadalu guddo goggora nama waa tattaafatu
dadhabinaa fi cimina isaa beekan yaa yartuu sunsuma sadiin jidduu teessee koomantii namatti laatu. Hojiin nama caali jechaanii miti. Yartuu gadhe rabbii warra jannataa isii haa taasisuun jedha. Yoo rabbiin jedhe guyyaa boru sirna awwaalcha isii irratti na eegaa kallattiin isinii dabarsa. Iftuu Foundation Entertainment.